waraanaatii fi waa'ee diinagdee akkasumatti waa'ee taligaallee if keessaa qaba jechuudha. Wanni takka tanuuriif dee jirtu tatachiin Oromoo tun eessa? Inumaa bakka gariitti kaartumaa nutti hin tuqinaa warra jira jechuun kaartaa lafaallee nutti maqaan dhawina waan sodaataniif hin beeku ammoo lafti teenya durii durduba nuti kuushii kuush kunii haami jechuudha. Lafa gaafa Afrikaa kana numa qofaa irra ture jechuudha. Kana hundaafuu gaa bara dhibbaa ol duubanuu fi amaarsaan habashaa kun wal loluu turre haa ta'u gaa ummanni keenya kun osoo barnoota guddaa kana qabu osoo beekumsa guddaa qabu akkaataa biyyatti taligan akkaataatti gartee falakallee yookiin astiroonomii kanallee itti lakkaawan osoo beekanuu waa hela dhabuu fi gargaarsa dhabuu wajjin gara saarrishoo butamee namuutu waan lafti isaa gabbattuu taatee isuma kana gabroomsee if jalatti bulchuudhaaf tattaaffii cimtuu godhaa turan jechuudha. Nutisa amma gaa yoo gartee waayya ballee laal nuti dhibbatti 60 jenna mee 60 50 haa taanu 50 45 illee yoo taane nuti silaa kanama gartee ummata wajjin cunqurfamne wajjii wal taane amaarsaa bara dheeraa kan nu gabroomsee firraa baafnee laafilaamee wajjin buluu kan dhiheessuu qabu nutti nuyi jechuudha. Amma hanga si'ana dargiitti ummanni Oromoo heeratti hin bulu. Heera amata 454 umrii qabu saniin buluu turre jechuudha. Dargiin ilmaan naftanyoota duuba gaa Oromoo guddina sii kanaafi baran mara bakka barnootaa hundattis lakkoofsi isaanii guddachaa deemuun kun yaachise. Wanni isaan jalqaban uummata kana afaan tokko yaanni tokko barreen takka heerri tokko ta'uu qaba jechaadhaan heera isaanii qadamana Hayila Sillaaseen itti ayeeffatullee akka dhabamu godhuuf ijibbaata hin godhin hin qaban dhagaa garagalchin hin qaban jechuudha. Ammoo si'ana dargii kana keessatti wanni ajaa'ibaa tan argamte aadaan Amaaraa ni babal'atte afaan Amaaraa harfiin Amaaraatiin ni babal'atte laatiin ammoo harfii laatiin kun isaan biratti moqumaa dhawamuu hin ta'u jechuudha. Guyyaa tokko maadiin faan gaazexaa bariisaa jan takka jalqabanii maadii haamin muudeeffan yeroo duuba dhaqanii dargii gaafatan akkanatti gaafaan keenya harfii Amaaraa kanatti barreeffamuu hin danda'u. Haa gartee laatiin hin barreessinu jedhanii namicha tokko miseensa dargiidhaatiin qabee qabatanii ganama waggaatti deebi'an duruu halkan kana qoratanii fixanii waan isin taate hunda eega beekan booda ogaa maatiin faan karra seenan obbo Maxxansaa yoo Maxxansuun kun wanni tana gaazexaa tana barreessuu jechuudha makiinaan dha'uu sani Maxxansuun obbo Maxxansaa jedhanii maatiin faan gaboo dubbiin as dhaabbatti wanni deebinee gaafa nu jiru jedhanii baqatanii direedhoo deebi'anii achiin biyya alaatti jalaa baafatan jechuudha. Silaamatummaan isaaniitu gaagama guddaa seen jechuudha. Laal dilana gaa akkanatti gaafaan kana gaa aadaa tanaa fi heera ajaa'iba qabu heera bulmaataa kana ka'amata dila kana ture kana balleessuudhaaf ijibbaata godhan jechuudha. Akkasitti gaa Oromoonni gaa saboota biroo wajjiinis waliin cunqurfamanii bara dheeraa mataa isaaniirra ejjetanii waan gabroomsaniif arraan tana ganuu fi isaan kun walis siinee gabroomsaa kana ofirraa kaasuun dirqama keenya. Dargiin ilmaan isaanii heera Itoophiyaa tokko haa ta'u yaanni namni yaadu tokko haa ta'u jechaadhaan heera amata dila kana ture balleessite jechuudha. Maal goote sirna gartee gamtaa hajaan kana bakka san buufatan jechuudha. Akkasumas Itoophiyaan maaheessatti gaa abbummaan sirna gartee gamtaa san uume Sooviyettiin inni ofirraan qaare jechuu boodan akka carqii dulloomte jedhanii sirna kanaa darban jechuudha. Akka hojii dulloomte darban. Uummanni Oromoo uummata gaarii, uummata qoma bal'atu, uummata nama jaalatu, kan dadhabaa fi laafaan isaan keessatti jiraachuu danda'u jechuudha. Bahargamallee irraa namni dhufee hogguu biyya isaanii tana qubatu hacuuccaa siyaasaatii fi beela adda addaa irraa baqatanii hoggaa biyya tana dhufanii jiraatan booda nagayaan jiraatanii beelaa fi dheebuus bahuu turan jechuudha. Amala Oromoo kan namoota biyya adda addaa dhufan hunda'u akka gosa ta'an gosa Oromoodhaatti ida'aman jechuudha. Jaalalatanii ida'aman jechuudha. Diinallee gosa seena jechuudha biraa dhiisiti nama biraa dhiisi diinni Habashaallee gosatti seenu ture jechuudha. Oromoon qomti isaanii bal'oo
waan ba'aa namaa wajjin jiraachuu qaban jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Namni gariin ni ulfaatti siyaasaan suni laakiin siyaasa ajaa'ibaa jechuudha. Egaa Oromoon gosa galan booda Oromootti makamuun heeraan eeggitaawaaf jechuudha. Qananiin jiraat sodaan malatti gammachuun isaanii wajjin jira. Oromoon gaa namooma ni kabaj jechuudha. Ni jaalatti tiisni amanti. Amala isaanii gaa cunqursaan qaban daban hojjetan eenyummaa namaallee ni kabajan maaliif gaa heera isaaniitu heera coollee. Isaatu waa hundarraa isaan dhorka jechuun waan gartee namni jibbuuta akkan dalayne godha jechuudha. Akkasumatti egaa sirna isaanii sirna gada'aatii hedduu Oromoo muuxeesse jechuudha. Namummaa akka kabajan isaan godha jechuudha. Kaayoon isaaniitiif waan kaayoo isaanii taateef saniif namni alagaa kan isaanitti makamuu gammachuun isaanii wajjin jiraachuu filata jechuudha. Ifumaafuugaa gammachuunis Oromummaas himata jechuudha. Nama alagaa tokko kan ilma kan gosa takkatti ida'amee mirga kophaati qaba jechuudha. Sunis maal jechuudha? Yoo gosti inni itti makametti gartee gumaan galee inni kun ammoo gumaa sammaa isa kafala jechuudha. Wanni maayisa godhaniif wanti sun ni guutame jechuudha. Yoo gumaan guutame inni gumaan kafalu jechuudha. Largaa gammachuu itti dhagahamtu jechuudha. Egaa qorqodanii inni kun alagaadha haa dura kafaluun jedhan maayisa kafala jechuudha. Akkana jechuun kun akka inni gammadee hin umnooyne godhuuf jechuudha. Yoo ammoo gaafa gosti isaatu ni gosti inni itti gale tuni kan gumaa fudhatu taate kadura fudhatu ta'a jechuun seeratti inni kadura fudhatu ta'a gumaa san kadura fudhate yoo kan gumaa fudhate inni kadura fudhatu ta'a jechuudha. Mee addunyaa irratti gaa haalli kanaa ni jira. Haalli gosa kana, haalli bifa kana, haalli itti namni nama wajjin jiraatu kan hin dhaabanne, kan hin mukoone, kan hin umlooyne akka jiruun se'u jechuudha. Karaa kaaniin sirni gamroonfataan kun sirni mootummaan warreen gusaatiin bulu jechuudha. Dimokiraasiin jirtu gadi. Isaan heeran gusaatiin bulan ilmoon isaanii wanni itti ababan iftuulummaa fi olaantummaadhaatti waan amananiif jecha isaan biratti wanni dimokiraasii jedhan matumaan jirtu jechuudha. Nuufi isaa nuti immoo sirna gadaatiin bul sirna riippablikaan sirna dimokiraatiin waan bulleef jecha ilmoon teenya kanaanii guddatte jechuudha. Zamana dheeraa kanatti ababan jechuudha. Waan kana ta'eefi sirna lameen iddoo wanni jiru akka dachee fi waaqaatti addaan fagaatti jechuudha. Dimokiraatiin amma maaliif gaa sirni dimokiraatii kuni sirna natiita yoo ta'e qofa sirna keenya wal fakkaata. Amma gaa addunyaa keessatti namuu dimokiraatii ammoo wanni dalagan waan adda addaati jechuudha. Haa ta'u sirni keenya kun sirna dhugaa kan dimokiraasiin jedhamu kana wajjin wal fakkaata jechuudha. Sirna cubbuu hin qabne sirna ilaafilaamee katti namni wal qixaan sirna cubbuu hadaba hin qabne kan namni tokkolleenu itti waliin cunqursine jaa jechuudha. Saniif gaa sooressa isaanii yookiin dura taa'aa isaanii yookiin sooressa isaanii wanni itti filatan sagaleen bara 8 abbaa gadaa yaamee biyya bulcha jechuudha. Biyya wanni bulchuun duuba gaa walqixxummaa fi jaalalaan bulcha jechuudha. Oggoo bu'uusan maal waan nama ajaa'ibsaa namni inni bu'u kun mataa haaddata. Kammoo arra bakka isaa fudhatu kunis mataa filatee booneeti barcuma irra taa'a jechuudha. Kan irra bu'e kuni kan mataa haaddate kuni ni gorsa jechuudha. Akka ilma isaatti gorsa akkana buli akkana godhi ummataaf tana dalag an hanganaan dalag atis akkana godhi jee bulcha jechuudha. Mee dimokiraasii addunyaa keessatti wanni akkasii ni jirti hin jirtu yoo jiraattee san hin beeku waan kana jirtuun se'u. Haa ta'u duuba haala kana ummata kana qabu jechuudha. Ummata kanaan ababe jechuudha. Ummata karaa kana guddate. Ammallee Oromiyaa bakka adda addaatti itti bula jechuudha sirni kun. Fakkeenyaaf Boorana keessatti itti bulan Karrajuu karaa Hawaasoo naannoo Hawaasii itti bulan Shawaa keessallee akkasitti itti bulanii warri dur itti bulullee kaa'ammaan tana sirna san gallakkisallee ni yaadata jechuudha. Akka gartee isiin sun waan gaarii taatetti yaadata jechuudha. Yoo Oromoon wal ajjeese hoo waan ajaa'ibaatiin maal yoo manni Oromoo kun duuba nam tokko jeese ni ilaalamti dubbiin saboo namichi kun danuu dhahimu haala bineensummaatiin yookiin billawaan ciree ajjeesimu qottoon cireeti ajjeesimu akkasitti haalli kun ni qoratama jechuudha. Akkaataan yoo danuu tahees danuun tunis mimmatti jedhanii kafalanii uumama warri irraa namni du'e suni kadanuutti ajjeefame suni itti obsan qofa
imimatti janii loon soddom kennaniif gariin numaahu wanni danuu tana nyaannu jedhi jechuun man fudhatanu akkanuma araaraman malee eega waan danuu taate boruus amma wanni tuni nu faana dhufteeti bijumanuma keenya Huseen dijaniiti sodaatanii dubaga Oromoo afaan hootee jedhanii saniifi sodaatan jechuudha. Yoo ammoo beekaan akka maletti ciree ajjeesu ta'e heera mana hololootu irra jiga jechuudha. Murtiin isaa heera mana hololooti. Sababa hololoon kun maali? Namicha nama jeese kamale nama jeese na kaamasaa walitti xuubbeessanii hidhanii bakka hallayyaa bililee irra geessanii muka hallayyaa irra dhaabbatutti haala miseensa qallaan hidhanii nama aanaasaa firasaa katti isa dhiyaatu yoo obboleessa dhabaniif kanuma sanitti dhiyaatu yaamanii billawa harka kaayanii nama san mura jechuudha. Billawaan mura jechuudha. Hoggaa billawaan murame inni hallayyatti qaara jechuudha. Warri namni irraa du'ee fi warri namni irraa du'e warra nama jeesan irraa intala dubraa kennaniif jechuudha. Jarri kuninumaa diinummaan keessaa baddeeti obboleessa ta'anii aanaa aantii ta'anii warruma isaanii irraa wal jaalatanii waliin jiraatan jechuudha. Mee falsafaa akkanaa kana mee ilaala. Heera ajaa'ibaati kan ertee dhokate jechuudha. Akka mul'anni godhamee irra hojjetame malee heera ajaa'ibaati jechuudha. Akkasigaa waliin jiraatan jechuun nagaan gammachuun Oromoon sirna bareedaa akkanaatiin jiraachuu turan. Kana alagaan bahaa itti galanii qananii'an jechuudha. Oromiyaa yaa biyya bishaan galata qananiin tante nu dhiisii ollaa ergata jedha. Bishaan biyya keenya irraa ba'u biyya meeqa obaasan jechuudha. Meelaala duuba akkasii uummanni Oromoo kun diinna amaarsaa kana qabeenya Oromootiin halaal taa'ee gorara yaasuu ture jechuudha. Garaan beelaa gaanaman teessisu firraagaa dirqiidhaaga namni hogguu beelee bakka taa'uun qabu maayifuma jiraachisuuf itti duuluu turan jechuudha. Itti duuluu kanammaas namni beelee duuba akkamitti taa'uu hin danda'u. Hifannaa malatti ganamaa galgala itti duuluu ture. Horii saamuu ture. Oromoonis guyyaa ari'anii waan saame san gaafa irraa buusanii gaafa fudhatee waliin kutuus ni qaba jechuudha. Akkati gammaddoonni Habashaa kanneen Oromiyaa moggaa ta'an moggaa jiraachuu turan kanneen lafa Oromiyaa jidduus bar 12 hanga 13 naannoo manzijan ankoobar qubatanii jiraachuu turan jechuudha. Achirraa duuba hallayyaa san keessaa baanii gizee duula ifan duula lubbuu duula jireenyaa godhan jechuudha. Ifannaan malatti karaa kaaniin ammaas lagatti dhiyaachuudha isaanitti mul'ate. Mee dubbii sana dura wanni takkaa jira jechuudha. Osoo gaa Misraa sun Qibxii jedhanii uummata Qibxii kiristaanaa ture jechuudha warra ture. Isaan kun ammoo hoggoga Umar jedhaniin Amr bin Aasiin gaa biyya san dhaqee qabatu namni tokkochitti namni 60,000 jechuudha. Nama 60,000tu kan namni dheetiin keessa jiru kan namni hundinuu keessa jiru dhiibbatanii karaa gartee Soodaan keessaan gaara Habashaa kana seenanii hafan jechuudha. Akkasii gaayarri suni uummata kana akka gaarii gargaara. Diinis ni bal'isee harki isaanii sanallee ni muuxeessaniif ifiifillee itti makamanii ilaarraan tana jiran jechuudha isaanii walitti makamanii. Eega guyyaan sun amataa 675 jechuun guyyaan isaan godaananii dhufan sun. Guyyaan sun amma jirraa qabii ama tokkuma hedduu kana namni isaan kana karaa diiniin taligu ichirraa ergama ligdaarraa ergama jechuudha. Fakkeenya guyyaa tokko Abuna Salaamaan hogguu wasiin karaa Mitsuwaa kanaan seenu yoo gartee alii guddaan kuni kan walloo bulchu kuni ari'amuu baate anan dhufu hanga jirutti dhufnaanis gaana Oromoon garaa bal'attee waan jenneen uummata kallee kan jirtu seetu. Akkasitti jarri kuni gaafas akkasitti mijeeffatee tabaroo argatee bayyanatee wanni isaanitti mudate qarqara baharaa kana kamitti hirkanna jechuudha. Qarqara baharaa kana argachuudhaaf tattaaffii godhanii mas lafa tana cooma waan daganiif jecha suutaan keessa siqanii qabatanii tana jechuudha faranjiin qunnaman jechuudha. Faranjiin tuni hedduu isaan gargaarti. Akka qeensii ta'anii bifaan isaanii askaraa waan askaraa beeku keessa isaanii seenanii biyya teenya tanaaf keessa deemanii
gaa Oromoon nama tultu namu keessa deemee biyya qorata qabeenya isii bareedina isii qoratanii biyya isaanii biyya Awurooppaatti gaa gabaasaa galchuu turan jechuudha. Akkasitti osoo gaa mooteeleen uummata Habashaarraa gabaasaa isaanirraa fidanii ta biyya isaaniitiin ibsuuf turan jechuudha. Sababa sanitti gaa jarri kun ni muuxatee fakkeenyaaf amma zamana Miniliksan qondaalli hundi faranjii jechuudha. Alaa kabaankititti gaafatamu qabni waa'ee alaatti mataa hundi faranjii jechuudha. Akkasii gaa nuti immoo kophaan hirkatanii waa'ee dhadhaba keenya itti hubatanii akkasii dirqamni godhan jechuudha. Sambooda maquma miisyoonaatiin bakka hunda keessa deemuu turan jechuudha. Leenjisa waraanaa warri qabu qaama miisyoonummaadhaan fi matu kun hedduu gartee gaa mootolee Habashaa kana gurratti hasaasuudhaan waan isaaniif tolaa fi akkaataa itti gaa walii wajjin biyya teenya gabbattuu tana sooratan itti hasaasuu turan jechuudha. Mahaayisatti gaa mooteleen isaanummaan kunuu gaa lama turan jechuudha. Haqaan Tigree kunis bakki irraa meeshaa argatu Ingilizii gargaara jechuudha. Keessaa hoo gaafa zamana Teediroos suni Teediroos gaa nama faranjii hunda gaa yaada adda addaa achi dhiyeessee waan hin dandeenye hunda nu godhaa jee wallaahi nuti hin dandeenye jennaan gaa hidha guure isa san baasuudhaaf waraana ergite jechuudha. Mootittiin Viktooriyaa jedhaniini akkasitti kan immoo karaa daddabee labbeetii tahee bakka san geesse gaa Yohaanis jedhan. Akkasitti gaa isaan akkati kunis gara kaaniin Faransa jechuudha gargaaru jechuudha. Kana karaa Minilik kana kan gargaaru ture Faransaadha. Dura haakosaatu gargaaran jechuudha madaafaa fi qawwee fidanii fi Haala Sillaaseedha. Akkasitti gargaaru turanii isaan kun gaa wanni jibban wahuma lama jechuudha. Oromoo fi Islaama waan jantan akkaan jibban jechuudha. Aara qabuuf sun Yohaanis aara Islaamaaf qabu walloo rabbaafate walloo hin hambifne dirqim godhe jechuudha. Nama kaan gatee kaan biyyaa baase akkasitti gaa namni jaboo rakkate jechuudha. Eegas gaa ifii gara lameen Minilikii fi Yohaanis walitti dhufanii hoo biyya Oromoo tana duuba gaa waltaanee haa nyaannu jedhanii Minilikii ta'an itti aanaa keetiin ta'a ani nugusaan ta'a ati imperaaxoora ta'e jedhanii akkasii gaa mariidhaan nu sooratan jechuudha. Waltaanii egaa osoo gaa warri gartee gaafa san dhume gaa warri walloo kun ni baqatan jechuudha. Kun walloo keessa gara gammoojjii gabbaqate kun Suudaaniif baqate kun biyya Oromoo ta'uggaa san Amaarii hin qabatin keessa ichitti baqatan jechuudha. Akkasii gaa biyya obboleeyyan isaaniitti baqatanii haala kanaan gaa jiraachuu turan. Yohaanis ammoo waan takkatanii hojjete miiniin ayyaafate mootummaan Ingiliz gaafa sana karee fuumetti gargaarte saniini gaa uummata walloo akka hin jirre godhe jechuudha. Kan qaaxaroo kenneef haala yoo irraa gartee gaa isaan waan amantii keenya fudhachuu baattan biyyi ta'e sanasii miti yaa galaa deema wadaana kun biyya Makkaatti galaa hanga ijoon takkatti yeroo tana duuba gaa waan dabtarootaatu waatti haasa'e beektaa gurratti haasasanii mootummaa ta'e tana kaballeessu duuba gaa Islaamaati jedha. Yogguu inni jara kana se'e jechuudha yeroo ollaasaa kana Oromootuma ollaasaa jiru kana se'e isaan kana dirqim godhe san booda osoo hin turin gaa karaa Suudaanii gaa dhibdeen itti dhufte duula guddaa itti dhufe matumaanuu gaa bakka matammaa jedhamtu lola keessatti kaduu ite mataa isaa muranii gaa biyya Suudaan Kartuum geessanii akkasitti gaa Minilik bakka isaa bu'ee waan akaakoon isaa jalqabee biyya Oromoo qabachuu san hangamii akka gaariitti harkatutti مثلا راشيان قوي كم دي بتكو فني فرنسان قوي في شنت كم دي بتكو في شنت فني أكيد ما هو خط عليهم فاني نوم لم بيكمو قال فئة ما دوي سام في توتوريان قال فتاليان أكيد قوي تورا قال نص مليون أركتون أولو هذا كنانجا مثلا شوات خيجتو أورا ما شواتنا دبيسه تدولج أبسه إيش بودان خير جامع arusitti kajeele yookiin diidaa jennaan zamana kana gaama Itoophiyaan Amaaraatu arusitti garagalche lafa diidaa kanatti ama torba lolli deebe jechuudha. Cabsuu dadhabee duula hama haafa sana immoo kanuma inni qawwee qabu lola gaadinsaa kana Oromoon waan akkan beektuuf jecha immoo dadhabee achirraa kan achuma dhaabee ammas walloo deebe jechuudha. Walloo su gudura waddaan qoddatanii cinaa tokkoof dikilee dhiisan haabaa kibbaan ammas tameelik taate kibbuma tana ammas sadoo kenne jechuun soddummaa gartee geegee hojaa warri baaleeti geegoo kennaniif waan intalaa kennan jechuun waan intala jiban jechii kibbaasan intalasaa tani intalasaatiif kenne jechuudha. Intalasaa tani zawjituu janiif kenne kafuudhi immoo
nama ilma Minilik Arayaatu fuudhee dachii kibbaa tana isaaf kenne. Maaliif waan kana haasoyna? Namni guddaa waan kana beeku jechuudha. Akkaataa ittiin nuti cabne. Akkasitti gaa akkuma reefu jettee akkasitti gaa lafa qoqqooddate sanumaa wajjin gaa Minilik amma gaa kuma kaakoo isaatti gaa faranjoota hedduu afeere. Gaa irra muudatee boqottaa gaa biyya ajaa'ibaatiin harkaa qaba. Warri biyya san qabu gaa nama gartee tooftaa lolaa beeku waan qabu malee hin danda'u madaafaatu malee hin danda'u wanni naa gootan ani waa hedduun qaba. Waan gurgurtanii natti gurguradha. Ambatti hin gurgurina. Uummata gaafa Afrikaa keessa jiru kanatti hin gurgurina. Qawwee ta'a dubbii tana faranjii illee laalteetuma Brukseelitti 1886 walii galanii aboo waan gurguru isaanumatti haa gurgurru waan barbaannu karaa isaaniitiin arganna yaada ijoon jechuudha. Ilkee arbaatiin qaba warqee ofii jiqee haan qaba mallee wanni waan biraa albuuda adda addaa waan hin qabu bunaan qaba akkatti dhuftanii ganarraa fudhattan nama biraatti hin gurgurina anummaan haadhitiin irraa bituu jechaadhaan itti dubbachuu ture jechuudha. Yoo qawween gaa lolaata adda addaa tana fidaniif jechuudha. Qabeenya gaarii wajjin sooranna nu jechuutu nuufi anaa fi isinii wajjin soorata hotta jechaadhaan akkasitti gargaarsa argachuu ture jechuudha. Erguun itti ture malee gumaatallee nugusoonni Awurooppaa hundinuu kophatti erguuf ture jechuudha. Waan bitatu malee akkasitti wanni biroo tatti dhaammachuu ture mi'a hanga feetanuu fidaa naayitiin irraa bitaa jedhu akkasitti mi'a argachuu ture. Mee waan biraa dhiisi Raashiyaa fagoo jiru dhufe jechuun mata ruuska kunnu kiiloomeetirii kun meeqaatam as biyya teenya irraa fagoo san tulleetu dirmateef jechuudha. Haakimaa fidanii fi nama dachii tana keessa deemee waa qoqqoratu fidee qawwee fidan qawween gaa 100 ol namni fidee fi jechuu isaan mee akkatti gaa kana hundaan argachuudhaani nu cabsan jechuudha malee. Wanni osoo tabaroon teenya walqixa taate qeensichi tokko ni musiyoona irraa wanni lola gartee Hawaash irratti gaafa lolli godina Diida'aatii fi Amaara gidduu deemu arke duuba inni kuni hogguu arguunii ajaa'ibe sa osoo ormummaan hanti kun gostummaan takkittiin tun lammummaan tun qofti osoo qawwee qabaatu taate biyya Oromoo matumaanuu qawwee fedhan qabaatanuu cabsuu hin danda'an jeeti akkasitti duuba xibaaree jechuudha michi sun kunutti nuu kitaaba keessa jira jechuudha. Waan kana ta'eef saniifuu aadaa fi amalli jirtee isaan kana amala bineensummaati jechuudha. Raamatan qaban hogguu nama keenya kaan harmarraa muran gaafa san keessa kaan harka ciran kaan miilarraa ciran amma tokkoffaa miila ciree nama kun tokko ol warra walloo miilaa fi harkarraa ciree akkasitti du'an jechuu osoo gangalatanuu jechuudha. Gaafa amala bineensummaa kanarratti qawween hogguu hidhamtee maal gaafatta jechuudha. Amala gartee hadoottii hin qabne kanaatuu hin qabne kana nama akkasitti sanirra qawween itti hidhamte jechuudha. Qawween si'anaa harka isaanii seenuudhaan wanni naasuudhaan malatti gara jabeenyaan Oromoo cabsan jechuudha. Horii isaaniitis hanga danda'an saamuu danda'an jechuudha. Inumaa'uu saamiinsa keessa nama keenya kaan ijjeessan kaan ni gurguratan kaan ammoo akka gabraatti hiratan jechuudha. Amma fakkeenyaaf karaa bahaa kana wanni nan beeku waraanni tokko kan Minilik nama 18 gabra qaba jechuudha. Nama gartee isa tajaajilu kamanatti ijaaru hawwiruu qotuuf guyyaan inni harkatu sabtii fi alada qofa jechuudha. Guyyaan biraan jiru jechuudha. Guyyaa lameen kananitti taniini jiraachuu turan jechuudha. Unkati akkasitti osoo beeyladaa miliyoonatti lakkaa'amte jechuudha. Beeyladaa wanni saaman jechuudha. Beelarraa fi jireenya hamaarraa uummata akka bahan jechuudha. Inumaa biyya ajaa'iba qabdu. Biyya qaamasii muka dhadhaa dhaluu jira jedhanii muuzaan seewalleeni kun ololli bakka akka gaariitti deemee ammaas abaartuu baatii ijaarjanii gaafatan inni maskaramitti biyya teenya qabate 22 baatii 3 booda tokko nafna jechuudha.
tokko nafni namni xiqqaalaa dhiiraan horiyaa dhufan jechuu biyya ajaa'ibaa jira jedhanii gaafuu dhagayan. Akkasitti haala kanaan biyya isaanii biyya Oromoora keessa faca'anii basaq godhanii nyaatanii qulqullummaa irraa baasanii fajjaa guutuuf katan jechuudha. Yoo sanii biyya isaanii keessatti baatii akkuma reefu himetti abaartu yaate jechuudha. Abaar hamaa ture jechuudha. Sababa kanatti hirkatee namni kaduraan fiifuu gartee raasitti wal lolan suni hafee maaltu waluu tahan jechuudha. Sababa kanatti boqottaa gaa walumaanuu gaa biyya soorannaa jedhanii wal tahanii gaa duulan jechuudha. Akkasitti gaa waan uummata keenya mudate yogguu dubbannu bineensi bosonaatu jalaan baane jechuudha. Oromoo qofaa miti namummaan nama keenya Oromoo qofaa miti bosona bineensi bosona galullee jalaan mee arbaa fudhannu arbii of duraa miliyoona meeqaatam ture jechuudha. Faranjiilleen dhuftee isaanii wajjin duuluudhaan arba bakka inni jirutti fakkeenya karaa wallaggaa irraa jalqabanii osoo gatan arbi kasi baqatee biyya keenya galee keenyaan gaa biyya san osoo booda ifa ingilizii yogguu qabatu bineensa bu'aa waan qabu waan beekaniif akka gaa warshaa tuuristiidha jedhanii gabiin seenteen karaa kanaan seenteen karaa gartee bineensaa alaa kanaan seentu waan guddoo taateef jecha akkasitti dallatti ijaaranii gaa horsiifatanii miliyaanni miliyoonni meeqatam irraa seenaa bitu biyya keenya ammoo keenya gaafasan bineensi amaaritti duuleeti biyyaa baase jechuudha. Baqatee gaa keenya seenee Oromoon gaa mala dha'uu yoo Oromoo tanamma amaarrii yokkuu laalee nyaarasaa laalee dhiiroo namni kun naan toluu beeke fitti asiyaa dhiyeessa jechuudha. Itti dhiyaatee baatee kanumallee nyaarri isaa gartee hamaa ta'u taate ni shuumammas. Yoo shuumannaa kalammaa fudhachuu diide intalatti kennan jechuudha. Yookaan gaa intalatti kennan soddummaan hidhan jechuudha. Eegaa soddummaan hidhamee kanatti ammas qadiidamu taate hireensaa ajjecha jechuudha. Eega shakkame booda eega sodaatan ajjechaallee gosa hamtuudha. Adda kan namni hin beekne ta'uu isaa hedduu qaban jechuudha wanti nama hin balleessan. Akkasitti gaa ajjeefama jechuudha. Saba kanatti gaa hoogganoota Oromoo hunda karaa adda addaatiin sobee fi maxxanse jechuudha. Oromoo fi gaangee yoo horuu barbaade yoo qabachuu fedhanii sobanii garbuu dura qaban jiru. Akkasitti soba ammallee wanti sun ni jirti qallattee haa taatu numa jirti jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa gartee Haile Sillaaseen bu'u santuura namni guddatee ala bahee jira jechuudha. Kabarate hundinuu yogguu gaa sossoonii afoo Haile Sillaasee kuni bakka jiru sossoonii kun godhame namni hundi waan Oromoo dhiiseeti waan Oromoo jalqabe jechuudha. Hoggaa waan Oromoo xiqqoo jalqabanii oofan dargii dhufi. Dargiin nuti waraana nu wattaaddara mooraatanya deebina. Hojii siyaasaa isinii beeka yaa ilmaan Oromoo koottaa biyya nurraa taqabbalaa jedhanii. Yoo san duuba wayii Orooppaatti hafe anaatu bakka sanii taqabbajee kakkaa Hayilee Fidaa kakkaa Abdullaa Yusuf osoo gartee if dura arkin osoo fagoon laalin wama xiqqoo jedhanii waan shufuroo faayidaa hin qabne jecha gigisaa dhufanii jarri gaa duraanuu haada lafa kaayee jira duraanuu yoo isaan dhufan akkana goona hanga baatii hanganaatti dhiifne haada laganii yookaan baatii xiqqoo dalaganii binuu qajeelchan nuutu ka godhu beeka illima guurra jedhan akkasii godhame jechuudha ormi sun. Anguyyaa ta'uu gaafaan argee Addis Ababatti mirqaana isaan qaban ijaa gurran qaban jechuudha. Akkasitti horiyanii mirqaanaan kun ijaati jaan kun mi'eessoon jaan kun maal waan makkaan adda addaa kana jaarratanii ni sobnee yoonna kana bineensa kana ummata darbii kana sobneeti harkaa mangiitii fudhanna jedhanii sossoo cimaa godhaa turan jechuudha. Mee maal akkami booda'aanan akkama booda'aanan jechuudha booddeen isaanii fokkattuu turte jechuudha. Waan kana ta'eef gaa gizee hunda akkasitti gaa inni kun namoota dura akkasitti sobuu ture jechuudha. Marreef himetti sobuu ture. Oromoo gidduu isaanii garaagarummaa oofe. Hanga kiristinnaa isaa wajjin fudhate fitti maxxanse. Hanga kaan gadi qabe jechuudha. Ilaarrallee karaan islaama afaan ayaan itti nafne jechuudha ilaarratti. Jiruu hamtuu keessa jiran jechuudha ilaarratti.
takkaa jiruu gaarii arganii beekan kopheen qaban uffatan qaban nyaatan qaban gaafa dur bilisummaa qaban san gaafa ifii wal taligaa wal bulchan san nama tokko loon kuma qaba jechuudha kan inni beeku kan oduu isaa dhaga'e nam tokko loon kuma tokko qaba jechuudha guyyaa tokkotti goromsa 100 dhalaaf jechuudha guyyaa tokkotti san hundi dhabameeti si wal namni qabu nama jajjaba nama xiqqoo wayyaatu laastika san fikkaayee deema jechuudha jiruu kanaa kana nu mudanne jiruu du'aa gadii ta du'aa olii ta jireenya gadii akka jiraannu nu godhan jechuudha akkasitti gaa duuba gaa maqaa keenyammaas balleessee xiqqeessee akka nuti namummaan qaban akka nuti if bulchuu hin dandeenye akka nuti nama kana yaa'u nu godhe jechuudha nama akkasii gaa haala kana keessa dabarree mee sanuu tanaafimatti haa dhaabnu seenaa Oromoo haa fudhannu seenaa qabsoon Oromoo seenaa qabsoo Oromoo yoo fudhanne nuufi Amaara jidduu amata 100 ol wallollee isaa hagaraan hin teessitu nuyi hadee waan keenya guu inni saamirraa nafne osoo akkasi wal oofnu biyya teenya amma isaan maal jedhan xaarbarri beekudha jaatti dhuftanii biyya keenya fardaan irra horeetanii qabatanii akkana jaan jechuudha dubbiin akkasii miti lafuma teenya deebbachuuf loluu turre jechuudha ammas akkasuma durillee gaafa dursanillee lafuma teenya bakkuma marra jirrurraa ifirraa ittisuu turre akkasii gaa gargaarsaa kaan reefuu himetti gaa nu cabsuu dinde jechuudha amma gaa osoo isaa wajjiin amata 100 ol qabsoo hadhooytu oofaa jirru bardhibbee hula afraffaa gara dhumaatti Poortugaal bahe jechuudha achiin Cape of Good Hope naannawee Afrikaa bahaa kana hunda qabatee biyya Hindii qabatee Khaliija Arabaa kanaas qabatee ammas bahara diimaa keessallee ol dhufee qabatee nullee barbaraan seenee Harar seene jechuudha Harar seenee hangalangee qabatee yogguuga hangalangee qabatu amata 25 taane yogguu taa'u gaatti lafaa